Ashama daawwattoota keenya kabajamuuf jaalatamu akkam nagaa fayya jirtu akkami qophiin akkuma itti fufetti kan jirudha qophiin keenya kanaaf nu jajjabeessuudhaaf subscribe like share godhuudhaan nu jajjabeessaa saamileen keessan hamilee nutti horaa kanaaf komentii jalattis yaada qabdannuuf dhiheessaa isin jechuu barbaanna wantoota dandeenyu hundaan isin bira dhaabbannaa nuti isin bira dhaabbaddaa telegram keenya ashaam ta'e jechuudhaan keessa seenuudhaan wantoota garagaraa akkasuma ashaam news poostiilee garagaraa beeksisa garagaraatiif wantoota garagaraa irraa argattu jennee abdannaa achi keessa seenuu dandeessu kanaaf qophiin nuti har'a qabannee qophii gabaabaa shortilii goonee bifa afaan oromootiin isiniif dhiheessina jechuudha nu jajjabeessuun keessan akkasuma wantoota viidiyoo biraa akka qopheessunuuf hamilee nutti horaa waan ta'eef like godhuudhaan nu jajjabeessaa isin jechuun keenya hin dagatamu kanaan duras ammas ittuma fufachuudha yaanni keenyas amma immoo gama qophii keenya kanatti isin dabarsina. Okay, akkuma jenne qophiin keenya akkuma itti fufedha iddoo irratti dhaabbanne irraa amma kan eegallu ta'a jechuudha partnership kan jedhu kanarratti method to divide income or loss uses kan jedhu kanarratti dhaabbannee turre jechuudha ammaan dura kanaa walitti ilaallee turre waan ta'eef har'ammoo kan ilaallu meetodii galii akkaataa ittiin qoonnuu fi akkasuma loosii yoo kan qunname ta'e akkamitti akka addaan qoodannu kan ittiin ilaalluudha jechuudha. Yoo inkaamii arganne galii akkamitti paartinaroonni adda hiratu akkasuma yoo loosii nu qunname loosii yoo akkamitti addaan hirachuu dandeenya yookaan riiskiin uumame ta'e jechuudha. Kanaaf the first income divisions inni dura akkamitti galii division goonaadha. Division yeroo goonu haala kamiin division godhuu dandeenyaadha. Inni kun these are a service of partners. Inni kun tajaajila partnerootaaf kennuu jechuudha. Incoming kun tajaajila partneriin godhe kun kan partnerootaaf tajaajilamudha jechuudha. Inni kun maal jechuudha? There are salary allowance jennaan jechuudha. Salary allowance yeroo jennu yeroo kaffaltii mindaa allowansiidhaan nuuf dhufu akka dungootti jechuudha. Keenya malee akka dungootti kan nuuf dhufu jechuudha. Allowance jechuun kan tirfitti nuuf dhufu jechuudha. Baasitti kan nuuf dhufu jechuudha. Akkamitti akka isaaniif dhufu kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay, fakkeenya wajjin kan laallu ta'a jechuudha isa kana jechuudha. Kanaafuu inni kun jechuudha akkaataa artikilii isaan itti waliin galan jechuudha. Kan ittiin qooddatan ta'a jechuudha. Qoodiinsaas jechuudha. Akkaataa mindaan salarii kan akkamitti akka fudhatanis artikilii kaawwatantu jira. Artikilii as oltu biizinee hedduutu jira. Haala isaaniin addaan hirachuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf akkasumas dandeettii fi hamma tilmaama keessa galchuudhaan kan diivoot godhu jechuudha biizinesiifis. Gariin isaanii hamma tokko adda hiratanii hamma hafee garuu biizinesa irratti akka oolchuun jedhanii waliigaltees kaawwachuu danda'u jechuudha. Malootaan hedduu jira. Kanaaf example haa ilaallu. Assume that the article of partners of Abdi and Salam provide for monthly salary allowance or bir 2000 and bir 2000 and bir 3000 respectively. Abdii fi Salaam jechuudha partnership uummatanii turanii isaan kun baatitti salarii isaan fudhatantu jira baatitti jechuudha. Baatitti wanni isaan fudhatan birrii 2,000 Abdiitu fudhatan birrii 3,000 garuu Salaamiitu fudhataa jedha. Isaan kun baatitti fudhatanii jechuudha. Kanaaf with the balance of their net income to be divided equally. Baalaansii kana jechuudha inkaamii kana jechuudha walqixatti adda hirachuu barbaadanii jechuudha. Wan inkaamii isaaniif galu jechuudha. Kanaaf the net income for year is bir 19,000. Galiin isaan waggatti argatan birrii 9,000. Birrii 9,000 argatan garuu isaan lamaan baatitti Abdii 2,000 argatan Salaam garuu 3,000 argatti jechuudha. Isaan kanaaf waliigalli isaanii garuu 9,000 akkamitti akka adda hiratan kan gadii kanatti ilaalu jechuudha. The divisions of bir 19,000 net income is as follows.
kanneen armaan gadiitiin irratti kan ilaallu ta'a jechuudha. The income divided per 90,000 divisions of net incomes. First, the salary allowance of Abdi and Tasfaye. The first 2,000 multiplied by 12 months. Waggatti meeqa argata salary allowance kana jechuudha. Fakkeenyaaf Abdi 2,000 argate inni 2,000 baatii 12 baay'ifna jechuudha. Maaliif wanni isaan waggatti argatan 9,000. 9,000 kanarra dhaabbannee waggatti hoo humni lamaan kun meeqa taaf yeroo jennu baatii 12 waan ta'eef kanaaf walii gala meeqa ta'a 20 fi 4 Abdiif ta'a jechuudha galiin. Akkasumas Salaamiifis 3 baay'isu 12 36 nu dhufaa jechuudha. Walii galatti meeqa dhufa jechuudha 60 dhufaa jechuudha. Walii galatti 24 fi 36 60 dhufa. Garuu isaan galiin isaan argatan meeqa jedhu 90 jedhu. Kanaaf meeqatu nuuf hafe 90 ta'uudhaaf 30 nuuf hafaa jechuudha. 30 kan akkam jedhe as olitti the balance of the net income to be divided equally. Baalaansii hafe garuu akka wal qixatti hiratan jedhee waliif baasanii jechuudha. Kanaaf 30 kana divided equally goonaaf jechuudha isaan lamaaniif. Abdiifis 15 akkasuma Salaamiifis 15 goonaa jechuudha. Waliigala 30 dhufaa jechuudha. Kanaaf tootaalii 90 nuuf guutaa jechuudha. Garuu Abdiin waliigala isaa waggatti meeqa argata jechuudha. Net income 39 argata. Akkasuma Salaamis waliigala isaa galiin isiin argattu 50 takka dhufa jechuudha. Waliigala 90 walirratti nuuf guutaa jechuudha. Divisioniin haala kanaanii guutamaaf jechuudha. Isaan adda hidhatanii jechuudha. Akkaataa seera ittiin baafatanii jechuudha. Also, the divisions of entry by this follows. Isaanawwan ammas akkanatti galmeessine kana journal yeroo goonu income summary by the way wanni bifa qabdan yeroo namni tokko maallaqa baafatu laala sirratti maal jedham the divisions of net income is recorded as the close entry yeroo journal kana cufuuf deemnu jechuudha. Cufu yeroo jennu namu adda hirate dhaabuudhaaf yeroo deemu jechuudha. Regardless of the whether the partners actually withdraw the amount of their salary allowances. Maallaqa isaa qabatamaan jechuudha yeroo withdraw godhu. Estimate osoo hin ta'in amma actually qabatamumaan fudhate jechuudha. Yeroo fudhate jennee galmeessinu salary allowance isaanii akkamitti galmeessinaa jedha. Kanaaf yeroo namni tokko maallaqa fudhatu yeroo hunda credit side jalatti barreeffamaa jechuudha. Kanaaf xiinxallee psychology waan barbaadu yeroo kana Abdi 39 fudhate jennee credit jala akkasuma Salaamis credit jala jechuudha. Sababni isaa maaliif income summary dha jechuudha. Galii xumuraa galii yearly argatan 90. 90 kun debit side jala irratti argamaa jechuudha. Galiin isaan argatan galiin isaanii qarshii meeqa 90 galeef. Garuu isaan baafatan wagguu baafatan qarshii isaanii akkamitti barreessina from credit sides there are concept jechuudha. Kun kanaaf asirratti Abdi 39 akkasuma Salaamis 50 takka jennee credit fi debit side jalatti close entry goonee baafnaa jechuudha. Isaan kun xumuratanii jiran jechuudha adda hirachuu isaaniitis. Kanaaf haala kanaanis investmentii tokko jalatti yeroo galan partneroonni haala kanaan adda hirachuu danda'an jechuudha. Jalqaba baatitti hagam akka fudhachuu danda'an waliif galu achuman amma fakkeenya kanarratti akkamitti walii galan jalqaba maallaqa dhufu kana yookaan income dhufu kana baatitti 2,000 fudhadha jedhe Abdi. Akkasuma Salaamis 3,000 fudhatta waliin jedhanii waliif galanii jiran. Garuu erga fudhannee hafteen hafu garuu walqixa dheeranna jedhanii waan turaniif kanaaf 30 san haftee waan ta'eef walqixatti dheerate jechuudha. Kanaafuu income san waggatti fudhatan haala kanaanii addaan bahee fi galaa fi jechuudha isaaniif. Ammas karaa isaa lammaffaatu jira jechuudha. Karaa ittiin income division godhan jechuudha. Karaan kun income division there are service of partners and investments. Kun tajaajila partneriin nuuf kennerraa kan income argannuu fi tajaajila investmentii yookaan tajaajila partnerii jechuun tajaajila partnerii nuti uummanne kun hojjetee income nuuf kennuu fi tajaajila investmentummaan keenya dhuunfaa partneriin alatti investmentiin nuti arganne kan nuuf kennuutu jira jechuudha. Isaan kanarra dhaabbannee akkamitti akka income argannu isaanitti ilaallu ta'a jechuudha. The partner may agree that the most equitable plan for income is to be provided. Ammas galii kana jechuudha partneroonni kun walii galuu danda'u jechuudha.
karaa kamiin karaa karooraatiin galii akkamitti adda qooddanna jedhanii waliif galuu danda'u jechuudha. Tokkoffaa salary allowance akkuma jenne baatitti allowance hagam akkam fudhanna jedhanii waliif galuu irraan kan ka'e service of partner irraa argatu jechuudha. Akkasuma interest on capital investments akkasuma dhala maallaqa isaanii invest godhanii jechuudha. Fadhu baankii irraa ta'u wantoota irratti invest godhan irratti haa ta'u isaan kanarraa isa akkamitti akka argatan. Akkasuma any remaining net income in then divided as agree galii haga fadhi haa ta'u hafe garuu akkaataa itti divide godhatan waliigaltee hafe jechuu akkuma asii olitti ilaalle fadha wal qixatti fadhan parsantiidhaan waliif hirachuu danda'u jechuudha. Kanaaf isa kanaas fakkeenya hojii ilaallaa jechuudha. It assumes that the partners agree for Abdi and Salam's divided income as follows. Akkuma armaan olitti ilaalle Salaam Abdii fi Salaam jechuudhaan waliif galanii jechuudha. Inkaamii asii gadii kan akkaataa itti addeeratan wantoota as armaan gadii kana jechuudha. The first monthly salary allowances akkuma jalqabeenne akkaataa itti walii galan keessaa tokko salary allowance kuma lama Abdiif akkasuma kuma sadii garuu Salaamiif akka kaffalamu addaan baafamee jira. The second is interest of 10,000 on each partner's capital balance on January 1. Akkasuma dhala tokkoon partner capital partnerii keessatti dhala kudhaniin akka fudhatan parsantaa kudhan dhala kapitaala isaaniitirraa kapitaalli isaanii hagam takka kapitaala isaanii kan isaan baasan kapitaala isaanii san irratti dhala parsantaa kudhanii argatu jechuudha. Isaan kun income argatan jechuudha. Akkasuma any remain rate income divided equally between the partners. Akkuma inni any remain incomes galii haga fadhi haa ta'u akkaataa itti addeeratan keessaa inni example kanarratti maal irratti walii galan equally irratti walii galan wal qixatti akka addeerataniif walii galan jechuudha. Kanaaf Abdi had credit balance of bir 70,000 in her capitals. Capital isaa kan walii galaa kan Abdi jechuudha kuma 70 jechuudha walii gala jechuudha. And the Salam had credit balance of bir 90,000 in his capital account. Capital account in cities kuma 90 qabdii jechuudha. Isaan lamaan kun garaagarummaan asirratti kan qabanidha jechuudha. Amma yeroo kana akkamitti akka division goonu kan ittiin ilaallotaa jechuudha. The first the annual salary allowance monthly kuma 2 argatu. Akkasuma Salaamis kuma 3 argatti. Garuu annually yeroo baay'ifnu waliin kuma 2 baay'isu 12ti. Maaliif annually fudhachuu deeman waan ta'eef waggaarratti fudhatan waan ta'eef osoo baatitti ka fudhatan ta'ee kuma 2 fi kuma 3 fudhatu jechuudha. Haala kanaan addeeratu. Amma asirratti annually yeroo baafnu kuma 60 dhufa jechuudha. Erga kuma 60 arganne income allowance yoo interest allowance akkamitti argatudha. Dhalarraa akkamitti isaan kanarraa argachuu danda'an jennee kan itti ilaaluudha jechuudha. Inkaamiin interest irraa argamu parsantaa 10 argatu jennee ture. Kanaaf Abdi kuma 70 qaba. Kuma 70 kanarraa parsantaa 10 interest allowance argatee jira jechuudha. Dhala argatee jira kuma 70 kana invest godhuu isaatirraa kan ka'e jechuudha. Kanaaf asirratti kuma 7 ta'a jechuudha. Yeroo baay'ifnu waliin kuma 70 baay'isu percentaa 10 jechuudha. 70,000 multiply by 10% in interest allowance are 7,000 and the Salams are interest allowance earned by for 19,000 are 90,000 multiply by 10% interest there are 9,000. Salaamis akkasuma argatti jechuudha. Kuma 9 argatti. Kanaaf waliigala kuma 7 fi 9 kuma 16 dhufa jechuudha. And the others remaining income net incomes are 14,000. Hammi hafe yoo meeqa jennee kan itti ilaalu remaining bakka remaining yeroo jennu maallaqa haga hafe jechuudha. Haga hafe maalirratti walii galan equally jedhanii walii galan jechuudha. Artikelii 3ffaa irratti jechuudha. They are divided equally between the partners. Partners irraa wanni argamu jechuudha.
dhumarratti jechuudha kan hafe irratti akka walii wal qixatti deeratani kanaaf kuma 14 fi jalqaba kuma 60 idoo kuma 16 yeroo walitti idaanu kuma 70 fi 6 dhufa jechuudha wanni hafe kuma 90 guutuudhaaf kuma 14 nuuf hafa jechuudha kuma 14 kana maal goona equally divided goona kuma 14 kuma 7 waliin gaafe jechuudha kanaaf yeroo kana ilaallu galiin isaan argatan kan abdii jechuudha net income isaa meeqa kuma 38 akkasuma net income of salamis akkasuma kuma 52 dhufa walii gala kuma 90 xiree galfatanii jechuudha galii isaanii wanta kapitaalaaf invest godhan irraayis interest argatanii haala kanaanii guutamaa jechuudha kanaaf yeroo kanaas entry close entry yeroo goonu jechuudha income summary isaanii kana there above example the entry to close the income summary account is shows this the first income summary 90,000 galiin isaan irraa argatan walii gala isaa waggaatti kuma 90 deebiside goona jechuudha maallaqni isaan fudhatanii actually jechuudha estimate godhutti hin jiru jechuudha actually fi estimating garagara jechuudha actually the capitals of Abdi 38,000 and the capitals of Salam capitals are 52,000 haala kanani debit and credit side goone barreessina jechuudha galiin isaan argatan haala kanaan argatanii jechuudha kanaaf gaarraaf qophiin keenya kana fakkaata itti aanus akkasumatti wal jala isiniif finna akka daddafnee hojjennuuf isinis gaafii nu dhiyeessaa jirta waan ta'eef wal jalaan dafnee hojjennaa jechuudha kan itti aanu income division allowance excess net income jedhu kana irratti qopheeffannaa jechuudha kanaaf har'aaf qophiin keenya asuma irratti kan raawwatu like share godhuudhaan hamilee nutti hora akkasuma kommentiidhaan wantoota barbaadan nu gaafadhaa telegram keenyaa see'uudhaan jajjabeessaa isin jenna qophiin keenya kanuma nageetti isin jenna